yaadini ammallee dhaabbachuu diddee ana qoqqooduu jiru akkasii ni deebinee akkasii ana qoqqooduu akkas galfatammoo galfachuun barbaannu maaliif barbaadini yookaan si deebisuun jiru akkasii wanni narraa barbaaddan maaltu hafeetu ba wanni barbaada dhufteetu amma tanarraa barbaaddu maali wanni narraa sirraa barbaada dhufeen ati dila gartee isiin tun akkasii rakkattee dila namni meeqa sibiratti mee ijaallaltee cal jettee arraantan isiin keessaniin jeeus arraantan isiin akka gocha isiitiin itti xiqqaata amma gabaabatti namoota jajjabaa wal bareettee deebitee roba isiin deebitee firaa cabsuudhaaf as gara gallaani maateen gocha akka isiin goote san ni goote danda keessaa qabadhu ilmoo baata sadii garaa darbitee dubbachuu keessan osoo cabeetu ilmoo baata sadii garaa darbitee bar eenyu gara furmaatee garaa baga darbite baga darbite akkasii inumaatu isin bultii dhabdeeti dubbii tana duuba namnummaan jiru namni gocha kana hunda goosisu jiru siiyuu akkana taanaan ati kami jaadda isin sammuun qabdu ati teeti tabiraa fuudhaa mana jirta ilmaan gamana qabattee ilmaan zirqii irraa fudhattee ati kama yaadda usila saamni kee akkas qaysiis baasisan jaartii sana gaa mana ta'e isin maa ilmoo dhaltiifi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hordoftoota caalaa toob ilmaan oromoo qaqqaaliiwwan kan gola addunyaa mara keessatti argamtan bakkuma jirtanii nagaa fi salaamanni koo qilleensarraan barrisee isin haadha qabu isiniin jecha dabarsaan deebi'ee dhufee waan inni dhufeen gaa walumaan agarraa salaamtaa gaafadhume assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hordoftoota caalaa toob nagaa qabdanii fayyaadhaa jirtu hundumtu keessanuu bakka jirtan nagaa qabdanii nutis nagaa keessanii nagaan isinii deebinee jirra dubbiin naman teessif nagaa silaanii teenyaati kanumaafuu gaa garaan akkatti nu taa'uun qabuuti anis obboleettii jira gurbaan kun akka malee godhee waan manaa baaseef isarraa qaammallee wanni hundinuu jaarsaa inni kuni isarraa irraati sanii jechaan kaa isa kana bira deddeebi'aa oola akkami gaa jaala akkam jechuudha gaa jaarsaa wanni deengaddaa halee miti deengaddaan nattuu dhuftee si barbaadee nattuu dhuftee itti gaafatamoo waan intalti tun dalagu jirtu arki kuno akkana keessa jirti booda yoonii fi gartee waan isii ragaatiif sheenooytee booda waa dubbachuu ta'is yoo dandeessu obboleettii ta'e qabadhuu jeetiin ergaa gaa hordoftoota ilmaan oromoo hunda duratti ija kaameraa duratti teenyee waliin firraa buuse itti gaafatamummaadha wanni amma deebitee na gaafattu haara inni dheengaddaas mana na yaambattee na arrabsuudhaaf na yaamtee naan jette mana na yaamtee jecha akkanaa hamtuu obboleettii xiyyaa natti himuuf na yaamtee maali kabajaan galma qabdanii maali kabajaan beeytanii jetteeti nututtuuyte obsumaaniin bira dabre kabajaan si tuqee sin jiru wanni sitti himeef booda yoonii fi intalti duwwaa taate egaa as deebitee waa gaafachuun kee hin oolamu eega obboleettii xiyya jette egaa obboleettii ta'e qabadhuu jedhetiin dhaamsa kiyya irraa si dabarfadhee jechuudha arraas deebitee waan hin taane garaata kun jechuun dandeeysa obboleettii ta'e bakka isin jirtu sanii barbaaddee akkasuma keessaa qabachuu hunda caalaan adagee isaa dhugaa wanni ateettee sirriidha. Ana amma sitti naafte wanni gara kee na deddeebisaa jiru ilaan gammaattillee ammaan tana rakkoon isiin nama birarra geessiteettee kan na dubbatu kana dila rakkoon guddoon isiirra buute san dila formaatan akkasii irra deemtee kalbaan ilkee fi qeensoon irraa gurtu san kan dubbatin ammaan tana isiitu kana godhu jira magaalaa keessaa barattii ta'e. qabadhu ilmoo namarraa baafte jettee natti haasoon kee kun hedduu takka garaa kana keessatti deebiin nyaachuuf jira maaliif caalaan ka gaafa sun dubbatin har'a waan kana kaasee edena dubbatee teettu na raffisuu didee har'a kana oolee kara kee deebi'ee beekadhu maaltu si dubbise ka gaafa sin dubbatin isiin tana hanganuma ati kabajaan ati isiidhaaf qabdu diluma hammeenyi dila kana isii si goote kasila alagaa saniif dubbattee kasila isii callisuun kee kun maal jechuu maaltu si dhaga'amaan akka ta'etti immoo ija diinummaan na fakkaata. Yaanni kee bareeda. Umaatii miti. Kana hundaa'u hordoftoonni ilmaan Oromoodhaa kan gola addunyaa tana mara keessa jirtan namu bakka jirtanirraa warri taatee waan dabre hundaa'u hordofaa jirtan arkaa jirtan naafi habarsaa addaan nu baasuu ni dandeessanii. Antana deebisaa isiniif hin dhiisaa maaliif yoo keetu taate isaaniif maaliif dhiiftu maaliif yoo keetu anattiini maaliif jettee na gaafachuun kee gaafii bareedduu na gaafatte intalti tuni gaafa manaa baatus akkatti manaa baate waa hundaa'u takkarraa lamarraa sadiirraa hundaa'u jalarraa kaaftee quba qabda naafi isiin wal dhabnee baate sababaa isin jidduu seentanii baate intalti ilmaan kana facaaftee deemtee deebitee ilmaan guurteen siin jee ulaa cabsitee takka itti dhaqeetiin nallee dhooyitee isii hojii yaa hin godhu ilmaan kiyya san laalee dhiisee bira dabre
ilmaan kiyya san goota keessatti itti jirtee bakka itti jirtu jirtee san hin beeku ani deemtee garee waan rabbiin hin feene dalee hojii seentee deemtee namarra dhaadachuu fi haadha fakkaattu akkasii barbaaddattee dheete jechuudha. Intala akkasii ta'e ilmaan sii facaaftee deemtee ilmoo makluuqa ulmaadhaa facaaftee deemtee har'a ilmoon san guddannaan abbaan mana sii duraanii sun fuudhee bultii isaa bareedduu taatee intala ajaa'ibaa harkatee qubatanii gattaa wagarraan as garagaltee ilmaan kiyyattee yaa'iidhaan gubbaa dhaabbatte. Isii sanii wajjin dhaabbatteeti geeleetiyyaa. Wooma akka kee fakkeenya akka keetii kanaa anis na gubu jira rakkuma akka keetii kanaan qabaanilleeni jettee intala sanii wajji dhaabbattee halkan gurraachaan deemtee mana namaa dheetee intala sanii dhaadachaa turte. Tamaam na dhaga'u jirtaan takkarraa kaastee dhaabbadhu takkara lamarra sadii ergaa kaayee fitiin siifillee ergaa sii kaayee nama deebisaa naa kan nu dhabe. Osoo deemtuuti osoo intala sanii dhaadattu furmaateen dhaqanii waan isaan rakkoodhaa jiran gareen isiin wajjin dheetee seente san zakkoo yookaan rakkoo fi bilqiisaan sunii fi abdi sanjii isaanii hojii taatee tamaam jaarmee tokko ta'anii bultii namaa tana jeequudhaaf diiguudhaaf ilmoo Jawaadeen kophaasaa itti rakkatee haadha malee guddisee as ga'e ilmoo san fuunaa ijoollee xiyyaa asirratti dabalattee waliin shangorachuudhaa deemti ilmaan ka isii bira jiru sanuu ilmaan keessanuu irraa fuudhuu qabnaa jettee achi dhaadachaa turte jechuudha. Waan gurbaan kun kophaa haadha malee itti laffa'aa turan. Deebiteeti gaa dhaabbadhu ja'amtee dadhabamnaan natti illee himatanii na yaamanii dhageessa. Akkan ajaartii ta'e bakka san keessaan irraa qabadhuu jan ergaan kaa'eef bakka isiin jirtu hin beeku arkuu hin dandeenye. Akkasii gaa osoo deemtu osoo jara sanii hojii waneettuu dhaadattu harka furmaatee seente furmaateen akka inumaatu silaa gocha isiin achi keessaa dhaadachaa jirtuuf gocha isiin arraba isiin godhaa jirtuun itti xiqqeessitee kabajaatii yaadu kabajaa isii seete. Sodaa itti xiqqeessite. Kabajaatiyya. Barammaati deebisaa naa deebi waan isin dhageeffatte deebitee waan isin kabajaatiyya bar kabajaa isii seetee himee kabajaatiyya furmaateen bar anaa fi saayibummaati yaabite Jawaadee jidduu jirtu san waan wajji nyaanne san Jawaadee waan na kabajuuf jecha gurbaan kun jarra kun wal kabajaa itteeti kabajaatiyyaaf narraa qaanfattee isii dhiiftee malee irraa daleedee akka jara sanii Jawaadeen qarqeessii wakkaariitu si godhee barba inni saayibni khee Jawaadeen nangoone silaa saayiba khee taate haadha mana keetii mana si deebisa Jawaadeen nangoone na godhuufillee akka jara zakko baleessi Jawaadee agartee ijarraayii jiirte sanitti himiyaas ijarraayii jiiruun wallaalle aboo jaartii saayiba kiyyaati arra ilmaan qabdii fi waan taateefuyi ilmaan fuutee isii bira jiru san gartee ilmaan bakka isiin jiru sanii baasuu himuu dinnaani ilmaan kana biraa yoon isii asitti azabee waa godhee qaama hirrisee gartee ilmaan samtuu miidhamaa fi caalaan sababa kanatti walitti bu'uudhaa sin feenu akka caalaan zanni nabbatuu sin fedhu galata guddaa na biraa qaba jee kabajaatti yaa isii gadhiisee achi deebitee ammaasiis garee san keessatti hin deebi'u jettee guusan gartee isaan harkaa bahuudhaaf kanii fi arraan booda isaan biratti yoon harkame waan feete tarkaan fi narra fudhadhu jechaa turte deemtee isaan san jiddu deebitee kun ammaan tan inumaatu dursituu taateeti zakkoon dabarsee itti kannee kubbaatti kannee achi dhaadachaa jirti hin tadatu. Ammaan booda ammaasii yoo haqa bantu taatee gartee qabdee furmaatee waan feete yoo irra geessite akka nan gaafannedha waniin an si biraan ga'e. Ana mammaa tanaa bargaafiitiin an deebiin naafaan dubbatini. Hayyee zakkoon obboleessi Jawaadeeti. Gaafa san dhaabbattee fi maaliif akkana gootanii jettee gaafattee jira. Furmaateen jaartii Jawaadeeti moo jaartii Jawaadeeti? Jaartii Jawaadeeti. Zakkoon obboleessi moo obboleessaan? Obboleessi. Ikraameen bar jaartii Jawaadeeti haadha ilmaanii duraaniiti amma addaan haabaan malee. Abdii hoo eessuma ijoollee Jawaadeeti isaan kun tokko har tokko addaan hin dhaqanii beeku. Isinis bar nama isinis nama akkasii roorrifame laalaa sana waan agartee nama akkasii roorrifame bira dhaabbachuu maal bakka sanii qabdi maaltu chiisii isin nama akkasii roorrifame wajjin dhaabbattee roorroo sanis irraa jirtee tanaas isin maddamaadha yoo inni dha isin dhaabbata gargaarsaati tanaas irraa waliin cabsuudhaaf sanii wajjin isin dhaabbata gargaarsaati maaliif namni akka tokkotti miidhame akka tokko namni qofe akka tokkichaa sanitti akka ittiin kufnetti rakkoo diina san tanama sanii leebaa jirtee obboleessa kiyya tun dubbii miti. Na dhageeffadhu. Tun dubbii miti. Aanan babarwanni si. Isiin gam tokkoonis dhagaa tokkooniin killee lama cabsa jetteeti namni kafa dura beekam feene dalagee janii gam tokko anaa fi Jawaadee walitti duudaa garaa godhuuf yaalii goote takka itti milkoo. Ati Jawaadee fi furmaatee bultii isaanii oguutuu keessa jiran yoo saayiba kee jabaate maaliif jaartii teetan? Jaartii jalloo. Na dhufee maaliif? Bar gaafa qabamte san dhagaysaa. Ni galchinaa fi jee maaliif nan gaafatin dhufee? Gaafa qabamte san gaafa furmaateen isii qabde san. Igaa caalaa sitti yaamaa siin galchaati dubbii tana keessa achi keessaas dhaabbadhu ilmaanis bakka jiru natti miidhaqeetiin fuudhaa ka je'eeni caalaa yoon harkeen ajjeesa
وانين بليسين بيخا بكتنت ركمو خيافو يتربي جا اساس نتي يامنا جتي وسو يواتو اني اغرو اسين ويوات غدين المان كي يسن كبك جيرون بين سن اسام برا المان برا يو ترسيزه بكسنتي هدمته ترته المان كان مي دما جيتيني المان كي يابياده اسي غلكس اسين امو ايلين اتباس يو خاو سوداتي يابنا غديسني وان فيتس حاجتو اسين اني سيدا اني انت نمني ديرتي سينا مو نمني انت لنا ما قال شروفه وررافون دفيتي وانت inni galchuu fin dhufne alatti kamitti isi gaafate si galte jee isii garee gaaf maafiyaa san wajjin dhaabbattee chi dhaadachuu jirtu furmaateen qabdee ba hammeenyu si kana dhufee maalitti min jawaatummaan kunu yoo si wajjin isi jiraachuu baate jawaademmo hammeenya kee isi harka isinuu ana birattu waan isin haasawitan afaan keessaan waan bahu nama gartee soddaa jaarsa jaartii walitti araarsee dada yaadu ta'uu dhabuu keessan osoo isin harkoon maa dhufee isin hin mari'ata jawaadeen yaa akhi bultii ta'e noomaa si diigee ta bultii takka namni na diigan jiru dhageeffadhu obbaleetii ifiif diigu jiru obbaleetii jammee si qabu ifiif saayibban keetii fi obbaleetiin ta'etis bultii ta'e si diigan obbaleetiin ta'e ifiif bultii si diigu ammallee deebitee ammaas dhageeffadhu awwaanni na amma saayib barammaati wanni si gadhimisu jiru bultii saayibban keetii san multiin saabboon kiyyaa saabboon kiyyaa kabajaadhaan jaalalaan taa'u jiranii maal bahinaafaan dillitu bakkisin hamtuun bakki hamtuun isin dhaabbateen osoo sittiin dhagaamini ati wanni si gaafa dakkoodhaa wajjin wal quunnamtee dhuftee eeganiifiin adhaamsa kana si kaa'ee booda bultiin isiisan waan isin keessa jirtuuf bakka isin jirtu san deemtee barbaaddee hubattee bultiin saabboon kiyyaa akka gartee bultii kiyyaatti kan diigamneetteeti ati kanaaf dhaabbattee natti as deebuu jirta ati isiidhaas yoo isii miidhees akka gartee anan gaafa nyaate nama fakkeenya barattuu beekanii jettee oromoon dhageessiifin ati yoo sammuu qabaatte saahiba jechuun jaartii gisee sokkiti jaartii saahibaa mana galcheen namni intala arra bultii fi yaadiin ilmaan si kanaa dhufee akkamittiin ilmaan kiyya kana anatti maatii dubbate akkaan jala jettee yaadiin ammallee dhaabbachuu diddee ana qogodhu jiru akkasiin hin deebineewu akkasii akkastaanaan galfattammoo galfachuun barbaadu maali barbaadin yookaan si deebisuun jiru akkasii wanni narraa barbaaddan maaltu hafe tuba wanni barbaada dhufteetun amma tanarraa barbaaddu maali wanni narraa sirraa barbaada dhufeen ati dila gartee isiin tun akkasii rakkattee dila namni meeqa sibirattumee ijaalaaltee cal jettee arraan taneessi akka gocha isiitiin itti xiqqaata amma gabaabatti namoota jajjabaa wal mareettee deebitee roba isiin deebitee firraa cabsuudhaaf as gargalaanii maateen gocha akka isiin goote san ni goote dadda keessaa qabadhu ilmoo baata sadii garaa darbitee natti dubbachuu keessan osoo cabeetu ilmoo baata sadii garaa darbitee bar eenyu gara furmaatee garaa baga darbite baga darbite baga darbite akkasii inumaatu isin bultii si dhabdeeti dubbii tana duuba namnummaan jiru namni gocha kana hunda goosisu jiru siyuu akkana taanaan ati kami yaadda isin sammuun qabdu ati teeti ta biraa fuudhaa mana jirta ilmaan gamana qabattee ilmaan dirqii irraa fudhattee ati kama yaadda sila saamni kee akkas qaysiisi baasisan jaartii isaa nagaa mana ta'e isin ilmoo dhaltiifi isin akkas taate ati immoo maal jechuu barbaadde